raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Haqaa fi hanqii. Oromoonni haqatti amana. Dhugaa galchuu fi dhugaa fudhachuun haqa baasa. Haqni qaama qorqalbii isaati. Hanqiin namaa namatti darbuun qooda yookaan cubbuu jedhee amana. Haqa namaa hin dabsu, garuu haqni isaa sarbamaa jira. Sagantaa kanaan haqaa fi hanqii faana dhoofnee dhugaa Oromoon dhabee fi lafarratti mul'atu iyyaafannee qorannee isiniif dhiyeessina. Haqaa fi hanqii. Qaamonni nageenyaa seeraan ala siyaasa keessatti qooda akkamii qabu? Seeraa fi qabatama. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo akkam jirtu? Sagantaa haqaa fi hanqii har'aatiin dirqama qaamota nageenyaa seeraan tumamee fi qooda isaan seeraan ala siyaasa biyyattii keessatti raawwachaa jiran irratti waan qindeeffannee isiniif dhiyeessuuf jirraa itti dhiyaadha. Rakkoon bu'uuraa Itoophiyaa raasaa jiru rakkoo ijaarsa biyyaa impaayeraan saboota walitti cafaqxee ijaaramee fi kana waliin wal qabates rakkina siyaasaa bu'uura gadi fageeffate. Rakkoon ijaarsa biyya Itoophiyaatiin wal qabatu kun waggoota 150 oliif kuufamaa har'a ga'e. Rakkoo fedhii uummattoota biyyattii ukkaamsee fedhii gabroofattootaatiif loogii fi ilaalcha olaantummaa sabni tokko qofti biyyattii akka fedhe taasisuu irratti of dhaadessu. Yaadirmeen biyya takka jedhu garuu dhugumatti tokkummaa saboonni fi uummattoonni impaayeratti haqummaa fi walqixxummaadhaan ijaaran otoo hin taane tokkummaa Itoophiyaa eenyummaa fi aadaan tokko qofti keessatti calaqqisu yookiin kaan irraa damboobee mul'atu kan afaan tokkichi qofti keessatti dubbatamu yookiin difaakto monoolaanguweej kan amantiin tokko kaan irra mootummaatti siqeenya addaa itti qabaatu ijaaruudha. Caasaa ijaarsa biyyaa rakkoo bu'uuraa qabu keessatti kana salphaatti furuun daran ulfaataadha. Rakkoo akkanaa kana haala Itoophiyaan itti jirtu kanatti humna nageenyatti dhimma ba'anii kirkirsaa fi tirsaa deemuun ittuu kufaatii hammeessa. Biyyi bu'uura haqaa fi walqixxummaa irratti hin dhaabbanne sirna siyaasaa furmaata tolchuuf fiduu yoo hin dandeenye takkaa'uu impaayeratti diiga yookiin wal waraansa dhuma hin qabne kan jiruu fi jireenya lammiilee hongeessee biyya deega hamaaf saaxilu fida. Cittoo irratti fantoo akkuma jedhamu Itoophiyaan rakkoo bu'uuraa ijaarsa biyyaa irratti siyaasa tasgabbaawaa hin qabdu. Kanarraas kan ka'e shaakalli diimokiraasii hafee hooggansi abbaa irrummaa mootummaa irratti dagaagee dhiittaa mirga namoomaa hammaataadhaan hoggayyuu maqaa dha'amti. Rakkoon siyaasaa yoo bubbulee walxaxaa deema rakkoolee biroos dhalcha. Yaaliin humnaan furuuf taasifamu ammoo inumaa dubbii hammeessa. Walmakiinsa dirqamoota qaamota garaagaraa fidee seeraa fi sirnaan qajeelfamuun hafee qabeenyaa fi humna namaa harka mootummaa jiru cufa fedhii siyaasaa murna bicuu aangoorra jiruuf oolchuuf karaa bana. Itoophiyaan heera sirna federaalawaa aangoo mootummaa gulantaa lamatti qoodu federaalaa fi naannoodhaan waan gaggeeffamtuuf caasaan nageenyas kanuma hordofee kan ijaaramedha. Haaluma kanaan sadarkaa federaalatti birmadummaa biyyaa tiksuu fi nageenya biyyaa eeguuf raayyaa ittisa biyyaa dabalatee qaamolee kanneen akka poolisii federaalaa, tika biyyaalessaa fi kanneen biroo irratti dhimma yoo ba'u, sadarkaa naannootti qaamolee kanneen akka poolisii fi humna addaa milishaa dhimma nageenya naannoo fi kanneen birootti fayyadama. Gaaffiin asitti ka'uu malu tarii qaamoleen kunniin dirqama hojii heerri biyyattii sadarkaadhaan itti kenne akkaataa itti kennameen dirqama isaanii ba'u kan jedhudha. Haala dura dubbachaa turrerraa ka'uun deebii kennuun nama dhibu. Kun biyyattii keessatti hojiirra ooluu dhabuu isaatii fi
mootummoota dhufaa darbaan aangoo walitti dabarsanii hojjimaatuma wal fakkaatu hojjechaa as ga'uu isaaniitiin lammiileen biyyattii rakkina hammaataa hadheeffachaa jiraatu. Hojiin poolisii sadarkaa federaalattis ta'ee sadarkaa naannootti yakka ittisuu fi yakka raawwatame qoratee qaama seeratti dabarsuudha. Yoo kanarra darbes hokkora yookiin fincila uummataa lubbuu namaa gaaga'uu malu yookiin walitti bu'iinsa kutaalee hawaasaa dhalchuu malu ittisuu yookiin bittinneessuudha. Hojiin poolisii kun lammiilee idilee yakka raawwatan yookiin yakki irratti raawwatamuun wajjin wal qabatudha malee humnoota ijaaramanii leenjii waraanaa fudhachuudhaan akeeka siyaasatiif mootummaa waraanan wajjin wal waraanuu miti. Poolisiin leenjii fi qorqalbii isaatiin dirqama seeran irra jiru nageenya lammiilee tiksuu malee qaama mootummaa wajjin lola qabu mootummaarraa ittisuu yookiin waraana keessatti hirmaachuu miti. Poolisiin dirqamoota kanas heeraa fi seeran qajeelfamee hojiirra oolchuuf waadaa seena. Labsii poolisii federaalaa Itoophiyaa hundeesse lakkoofsa 720 bara 2011 keessatti akka tumametti miseensa poolisii jechuun miseensa poolisii federaalaa ogummaa poolisummaa bu'uuraatiin leenji'ee koomishinii poolisii federaalaatiin qaxaramee hojjetu akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Asirratti ogummaa poolisummaa jechuun maal jechuudha kan jedhu xiyyeeffannoo barbaada. Ogummaa poolisummaa jechuun leenjiin kan argamu ta'ee nagaaf tasgabbiin akka jiraatu seeraa fi sirna kabachiisuu, bakkoota uummataa to'achuu, seeraa fi dambii eeguun shakkamtoota to'achuu, yakka qorachuu, ajaja mana murtii raawwachiisuu fi kan kana fakkaataffaa kan hammatudha. Poolisiin federaalaa heera biyyattii, dambii ittiin bulmaata poolisii federaalaa fi seerota biroo rogummaa qabaniin qajeelfamee qabiyyeewwan federaalaa akka waajjiraalee mootummaa federaalaa, daandilee konkolaataa fi baaburaa naannoo tokko ol keessa qaxxaamuran, haroowwanii fi laggeen naannoo tokko wal qunnamsiisan, jaarmiyaalee daldalaa fi hawaasummaa federaalatti galmaa'anii akkasumas dantaa mootummaa federaalaatiin wal qabatanii fi kan kana fakkaatan ilaalchisee yakka ittisuu fi yakka raawwatame qorachuufaa hojjeta. Poolisiin naannoo ammoo bu'uura heera biyyattii fi heera naannichaa akkasumas seera rogummaa qaban birootiin qajeelfamee naannoo isaa keessatti yakka lammiilee naannicha keessa jiranii fi mootummaa naannichaa irratti raawwatamuu malan ittisuu fi qorachuuf aangoo fi dirqama qaba. Kanaafis leenjii qaamaa qalbii fudhatee naannoo isaa poolisummaan tajaajiluuf waadaa seena. Osoo poolisummaadhaan naannicha irra jiruu qooda raayyaa ittisa biyyaas ta'e qooda poolisii federaalaa raawwachuu hin danda'u. Seeratu daangessa. Haaluma wal fakkaatuun odoo naannoo isaa keessatti poolisummaan hojjechaa jiru rakkoo nageenyaa naannoo biraa keessa jiru furuuf yookiin waraana naannoo biraa keessatti hirmaachuuf haaluma kamuu keessatti dirqama seeraan qabu. Kun mirga saboonni, sablammoonni fi uummattoonni biyyattii heera federaalawaan goffatan kan faallessu waan ta'eef fudhataman qabu. Seerri hariiroo naannolee lamaa fi isaa olii qajeelchuuf bahe hin jiru. Hamma caasa federaalizimii jirutti bahuu hin danda'u. Waraana yookiin lola ilaalchisee qaamni leenjii gahaa fudhatee fi dirqama heeraa fi seeraa itti qabu qaamni of danda'e ni jira. Sunis raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaati. Akka labsii raayyaa ittisa biyyaa lakkoofsa 1100 bara 2019 keewwata 2 keewwata xiqqaa 18 jalatti tumametti nama siviilii jechuun nama miseensa raayyaa ittisa biyyaa hin taane poolisii sadarkaa hundaa dabalatee nama kamuu kan hammatu ta'ee nama siviilitiin ala kan jiru leenjii waraanaa fudhatee loltummaan kan mindeeffame kamuu miseensa waraanaati. Akka labsii 1100 bara 2019 keewwata 9 jalatti tumametti miseensi raayyaa ittisa biyyaa tokkoffaa birmadummaa fi tokkummaa daangaa biyyattii eeguu fi tiksuu, kan lammataa heeraa fi sirna heerichaan diriire kabajee kabachiisuu, sadaffaa seerota biyyattii biroo, seerota waraanaa, dambii fi qajeelfamoota waraanaa fudhachuu fi hojiirra oolchuu, afraffaa yeroo waraanni jirutti yookiin balaan beekamaa mudatee ajajni yoo kenname daangaa yeroo seeraan kaa'ame ol tajaajila irra turuuf, shanaffaa tajaajila loltummaa biyya keessaa fi alatti akkuma dambii jiruutiin tajaajiluu fi akkasumas jaaffaa hojii loltummaasaa baabsummaa jaarmiyaa siyaasaa kamirraayyuu bilisa ta'ee raawwachuuf dirqama akka qabu tumamee jira. Miseensi raayyaa ittisa biyyaa tokko jaarmiyaa siyaasaa kamiifuu otoo hin baabsin yookiin otoo hin loogin hojii loltummaasaa kan birmadummaa tokkummaa biyyaa fi sirna heera tiksuu qaba jedhamee tumamus qabatamni biyyattii keessa jiru garuu faalladha. Yeroon raayyaan ittisa biyyaa garee siyaasaa aangoo harkaa qaburraa bilisa ta'e Itoophiyaa keessatti argamee mul'ateen beeku.
Gama kaaniin ammoo rakkoo siyaasatiif furmaata siyaasaa fulla'aa tolchuun akkuma eegametti ta'ee dubbiin woboo TDF finciltoota Beenishaangul Gumuzii fi kan kana fakkaatan waliin walqabatu waan birmadummaa biyyaa tokkummaa fi sirna heera tiksuu seeraan tumamee gaafatamummaa raayyaa ittisa biyyaatiif kenname waan ta'eef poolisii federaalaa, poolisii naannoo, milishaa naannolee fi humna addaa naannolee akkan ilaallanne beekamuu qaba. Haalli poolisoonni naannolee itti qajeelfaman wal fakkaataa waan ta'eef fakkeenyummaadhaan kan Oromiyaa fudhannee ilaaluu dandeenya. Poolisiin Oromiyaa fi caasaan isaa kan barbaachiseef bu'uura heera biyyattii heera Oromiyaa fi seerota birootiin nageenya Oromiyaa fi lammiilee ishii tiksuufi. Dirqama kanas yakka ittisuu fi yakka qorachuu dabalatee ogummaa poolisummaa isaa hojiirra oolchuudhaan bahata. Kaadhimamaan poolisii Oromiyaa kamiyyuu leenjii isaa xumuree hojii osoo hin eegalin dura akkaatuma dambii 191 bara 2009 bahee keewwata 14 jalatti tumameen kakuu raawwatu qaba. Innis akkas jedha: ani abaluu miseensa poolisii koomishinii poolisii Oromiyaa ta'ee yommuu qaxaramu heera mootummaa fi seerota adda addaa kabajee kabachiisuun dhimmoota hojjimaataa fi seeraan iccitiin eegamuu qaban qaama birootiif dabarsee osoo hin kennin sirritti eeguuf yakka gara kuteenyaan ittisuu fi loogirraa bilisa ta'uun ummaticha dhugaa fi amanamummaan tajaajiluuf waadaa nan gala jechuun kakatee hojiitti seena. Kana malees miseensi poolisii Oromiyaa kamiyyuu qajeeltowwan naamusaa hordofuun irraa eegamu qaba. Haaluma kanaan bu'uura dambii 191 bara 2009 bahee keewwata 54 jalatti tumamee fi bu'uura aangoo fi itti gaafatamummaa kennameefin saboota sablammootaa fi ummattoota gidduutti gosaan, koorniyaan, amantaan, qooqan, bifaan, ilaalcha siyaasaatiin qabeenyaan dhalootan yookiin sababa biroo kamiiniyyuu loogii tokko malee mirga seeran kennameef kabajuu fi kabachiisuu. Kan biraa heera mootummaa biyyaa fi naannichaa, waliigalteewwan mirgoota namoomaa addunyaa Itoophiyaan fudhattee mallatteessitee fi seerota biroo kabajuu fi kabachiisuu. Gosa yakkaa kamiyyuu kutannoon ittisuu fi ofiisaa yakkarraa bilisa ta'uu. Inni kan biraa ajaja seera qabeessa ta'e qaama olaanaa fi itti gaafatamaa isaarraa kennamu kamiyyuu raawwachuu fi kan kana fakkaatan fa'i. Poolisiin loogii ilaalcha siyaasaa dabalatee loogii kamirraayyuu bilisa ta'ee hojjechuuf waadaa seena. Ilaalcha siyaasaa jechuun ammoo ilaalcha garee aangoorra jiruu fi warra isaan mormu hunda dabalata. Garee ilaalcha siyaasaa isaa aangootti fayyadamee uummata irratti fe'uu barbaaduuf meeshaa ta'uu hin qabu. Gama biraatiin garee ilaalcha siyaasaa isaa karaa qawweetiin galmaan ga'uuf deemuufis meeshaa ta'uun irra hin jiru. Hojiin poolisii kallattumaan kan wal qabatu lammiilee siviilii ta'an wajjin malee warra hidhatanii mootummaan lolan waraanuu miti. Ajaja seera qabeessa hin taanes fudhachuuf dirqama hin qabu. Mirgi namoomaa akka kabajamuuf hojjechuu qaba malee ofiifuu yakkamaa ta'uu hin qabu. Haalli isaan hokkora bittinneessuu irratti hirmaatanii fi daangaa naannichaa tiksuu yoo jiraateyyuu akka seera waliigalaatti humni addaa poolisii Oromiyaas kanuma jalatti haala wal fakkaatuun ilaalamuu qaba. Poolisiin Oromiyaa qabiyyee gaafatamummaa itti kennameetinii fi daangaa lafa Oromiyaatiin waraanatti yookiin lolatti hirmaachuurraa daangeffama. Kanarraa kan ka'e qaama leenjii waraanaa fudhatee mootummaan lolaa jiru kan akeeka siyaasaa galmaan gaatu qabu mootummaa bakka bu'ee loluu fi mootummaa bakka bu'ee loluuf haalli hojii fi leenjiisaa poolisiif kennataa miti. Seeranis deeggaramaa miti. Qabiyyeen gaafatamummaa poolisii keessatti hammatame finciltoota waraanuu yookiin loluu kan dabalatu miti. Qabiyyeen yeroo hundumaa hojiin poolisummaa barbaadu kan yakka ittisuu fi yakka qorachuu dhiisee hojii raayyaa ittisa biyyaa keessa seenu seera qabeessa miti. Hojimaata sirriis miti. Maqaa poolisii jedhuu fi amala hojii isaatu waraana idilee irratti akka qooda fudhachuu hin qabne isa godha. Humni addaa Oromiyaas ta'e poolisiin Oromiyaa yookiin milishaan Oromiyaa daangaa Oromiyaa kan irratti tajaajiluuf waadaa seene keessaa ba'ee Tigraayitti waa butu loluuf kan bobbaafamee ture seeraan ala qofa otoo hin taane miseensota du'anii fi mindaa'aniif qaamni ajaja kenne gaafatama seeraa fi seenaa jalaan ba'u. Poolisiin Oromiyaa naannoo isaa keessaa ba'ee duuluuf mirgas ta'e dirqama seeraa tokkollee hin qabu. Humni kun kan Oromiyaati malee kan mootummaa federaalaa yookiin kan ministeera muummichaa yookiin kan garee wayii miti. Haalonni poolisii Oromiyaa waliin wal qabsiisnee ibsine kunneen poolisoota naannolee birootifis kan hojjetan akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Poolisiin naannoo tokkoo waa lamaan daangeffamee hojii poolisummaa hojjeta. Isaanis ogummaa poolisummaa qofatti daanga'ee hojii siviilii hojjeta. Akkasumas naannoo isaa keessatti qofa daanga'ee hojjeta.
Haalli qabatamaan biyyattii keessa turee fi jiru hoo maal agarsiisa? Ammas nu faana bu'aa. Waraanni kaaba biyyattii Tigraay keessatti badii guddaa dhaqqabsiisee addunyaan irraa haasoftu kun waggaa 4 dura Oromiyaa keessatti kan labsamee ture. Miseensonni poolisii humna addaa Oromiyaa seeraan ala hojii isaanii malee waraana bilisummaa Oromoon akka lolaniif waggaa 4 darbaniif bobbaafamaa turanis kaayyoon isaan leenji'aniif waraanatti hirmaachuu waan hin taaneef qaamni isaan bobbaasu milkii dhabaa as ga'eera. Humna addaa Oromiyaa Tigraay TDF loluuf seeraan ala gaafatama itti kennameen ala ba'ee Oromiyaa gadhiisee ba'ees mudate ni beekna. Osoo bakka lolaan gahin karaatti rukutamee faca'e. Humnoonni addaa poolisii Amaaraa, Sidaamaa, Sumaalee, Affaar akeeka naannoo isaanii keessatti hundaa'aniif dhiisanii Tigraayitti bobbaafamuun seeraan ala ta'uu irra darbee sirna federaalawaa heera biyyattiin dhaabbate kan gaaffii keessa galche ta'ee argame. Haalli kunis qaamonni nageenyaa hundi dirqama hojii isaanii fi itti gaafatamummaa seeraan itti kenname ajaja nama tokkoo jala akka galan taasise. Namoonni naannoo tokkoo naannoo biraa keessa seenuun kun addatti kan guddatee mul'ate poolisii naannoo Amaaraa biratti. Poolisiin addaa naannoo Amaaraa jalqaba naannoo isaatii ba'ee naannoo Tigraayitti duulee lolaa ture. Ittaan sun yeroo hedduuf naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti duule. Lola Tigraay duraaf boodas kan Oromoota Walloo irratti raawwachaa turee fi jiru akkuma jirutti ta'ee yeroo adda addaatti Oromiyaattis duulaa kan ture yoo ta'u amma immoo faannoodhaan dabalamee Oromiyaa keessatti godinaalee Shaggar Lixaa, Wallagga Afran, Horroo Guduruu Wallaggaa, Shaggar Bahaatti humnoota Oromiyaatis woboos lolaa akka eega ifoomee bubbuleera. Kan hubatamuu qabu poolisiin addaa naannoo Amaaraa fi waayilli isaa faannoon naannolee ollaa hunda seenee hunkuraa jiru kun leenjii sabummaa of tuulummaa Amaaraatiin dhange'amee kan leenjifame ta'uu hubachuun barbaachisaadha. Humni kun deeggarsa siyaasaa fi loojistikii naannoo isaarraa argaturra darbee caasaalee mootummaa federaalaa fi Oromiyaattis akka dhimma ba'u ragaaleen ni mul'isu. Yeroo ammoo raayyaan ittisa biyyaa poolisiin federaalaa fi naannolee hedduun milishoonni fi kanneen biroo duula guddaa xiyyaaraa fi dirooniin deeggarameen heeraa fi seera biyyattii cabsanii maqaa shaneen lolla jedhuun Oromiyaa seenanii waraana haaloo ba'annaa fi duguuginsa sanyiitiin qixxaatu Oromiyaa irratti gaggeessaa jiru. Lammiileen nagaa Oromiyaatis duula itti banameen miidhaa lubbuu fi mancaatii qabeenyaa qaamaa fi qalbii madeessuu olaanaaf saaxilamaniiru. Walumaa galatti qaamolee nageenyaa seeraan ala siyaasa keessatti dhimma itti ba'uun kun akeekni isaa takkaa'uu duula ristii babal'ifannaa finxaaleeyyii deeggaruuf yookiin federaalizimii sabaa fi sablammiileef mirgoota walqixxummaa kennu diiganii akeeka of tuultota sirna sabqeentee bakkaan ga'uu fi heeraa fi seera cabsanii sirnaa fi tasgabbiin akka hin jiraanne taasisuudhaan jecha poolisoota, milishaa, namoota siivilii waraanatti hirmaachisuun daba guddaadha. Kun akka miseensota poolisiis ta'ee kan uummataa balleessuu waan ta'eef sirna heeraa fi seeratti deebi'uun barbaachisaadha. Poolisoonni sadarkaa kamuu jiran milishoonni fi namoonni nagaa waraana kamirrattuu hirmaachuuf dirqama seeraa akka hin qabne hubachiisaa sagantaa har'aa kanumaan goolabna. Turtiin waliin qabaattaniif galata argadha. Torban dhufuu mata duree biraatiin walitti deebina. Qopheessituun Urjii Waariyoo, Gulaalaan Abdii Waaqayyoo kan isiniif dhiyeesse immoo ani Gurmeechaa Gammachuuti. Horaa bulaa haqaaf dhugaan galaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar.